Ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Horni Miidiyaa. Kun qophii mudannoo jaalalaa torban al tokko karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophicha qindeessuudhaan kan isinii wajjin turu an kan Ariyaan Magarsaa akkasumas egaa ayyu har'a akkuma beekamu qophii mudannoo jaalalaa keenyaatiin namoonni baay'een ittiin bohaaruudhaan akkasuma immoo irraa barachuudhaan kan isaanii nu wajjiniin hordofaa jiranii. Har'a immoo dargaggeessi qophii mudannoo jaalalaa keenyaa hordofaa ture waan seenaa qabatamaa naannoo isaa jiru kan inni nuu kaase achirraa kaasnee seenaa namoota lamaa irratti dubbanna. Har'a seenaa maqaan isaa Fedhasaa jedhamuu fi dargaggeessa mudannoo jaalalaatiin miidhame tokkoo fi kan miite immoo maqaan ishee Seenaa kan jedhamtudha. Seenaan hin miite, Fedhasaan immoo hin miidhame akkamitti akka isaan miidhamanii jaalala kana keessatti egaa eenyuutu miidhee kan jedhamu irratti haasofna. Fedhasaa fi Seenaan akka tasaa ta'ee iddoo tokkodha kan isaan jiraatanii dhalattoota magaalaa Jimmaati. Magaalaa Jimmaatti kan isaan dhalatanii. Ayyee baay'ee namatti tola. Jimmaatti kan isaan dhalatanii guddatan lamaan isaanii iyyuu sadarkaa elementarii kaasanii barnoota isaanii wajjumaan barachaa turanii. Fedhasaan barataa qaxalee barnootatti illee barsiisonni isaanii namoonni biyyaa baay'ee jajanii fi innillee namoota barnootaaf iddoo guddaa kennan keessaa isa tokko ture. Akka tasaa ta'ee egaa hin beekamu waa'een jaalalaa. Yeroo wayii jaalala keessa galan seenaa wajjinii gaafa addunyaa jaalalaa keessa utuu hin beekin gaafa seenaa dhufanii amma kutaa kurnaffaatti jaalala jalqabanii jaalala ho'aadhaan itti adeemaa turanii. Garuu akka tasaa ta'ee qormaata kutaa kurnaffaa gaafa fudhatanii lamaan isaaniif iyyuu qabxiin darbiinsaa waan hin fidneef kufaniitu fala dhabanii kutaa 11ffaa 12ffaa carraa yuunivarsiitii dhaquu waan dhabanii fi baay'ee amileen isaanii cabee ture. Kana gidduutti fedha isaanii yaada tokko dhufee fi lamaan isaanii fedha barnootaatti kan isaan qabanii baay'ee wal jaallatu. Garuu deebi'anii qeetti deebi'anii wal fuudhuuf waan hin murteessinee fi isheen akka isheen barnoota isheetti fuftu inni barsiisee barnoota ishee ergi xumurtee booddee gaa'ela isaanii akka godhatan walii galaniitu kan isaan turanii. Achiin booddee fedha isaanii akka tasaa ta'e waardiyaa argatee waardiyaa mana hojii mootummaa argateeti hojjechuutti ka'ee ishee immoo birrii achirraa argatuuni barnoota fayyaa neersingii barsiisuudhaani akka isheen barnoota ishee xumurtu godhee achiin booddee barattee waggaa 4 kan isheen xumurtee jaalala ho'aa qabaa fi baay'ee kan si ajaa'ibu keessaa immoo fedha isaanii obbolaa obboleettii haadhan qabu haadha tokkittii qaba obboleessas hin qabu obboleettiin qabu abbaan jiru haadha tokko wajjin jiraata ture. Fedhasaa yeroo kanatti kan inni waaqaa gaditti qabu nama lama duwwaadha jechuudha. Seenaadhaa fi haadha isaa qaba jechuudha. Haadha isaallee kan manatti jiraachisu fedhasaa ture. Achitti immoo kan seenaa barsiisu eenyuun ture fedhasaa ture jechuudha. Achiin booddee waggaa arfan kana ergitti rakkatee haadha isaattis ergi rakkatee booddee akkasuma seenaattis ergi rakkatee barsiisee booddee guyyaa eebbaatu dhufee guyyaa eebbaa kanas birrii guddaa amma walitti qaqqabachaa ture ammarraa fi jireenya isaaniirraa amma fi dhaqee investii irratti gochuudhaan kan isaan bifa ho'aadhaan illee kabajanii. Haa ta'u iyyuu malee waan itti yaadanne tokkotu Fedhasaa mudate. Innis barnoota ishee fayyaa kana xumurtee addunyaa hojiitti gaafa bobbaatu yookaan immoo gaafa raawwatamtu jireenyi kun gaafa inni dhufuu fi itti ka'uu miindaa gaafa nyaachuu jalqabdu Fedhasaatiin of sammuu ishee keessaa baasuu. Eeyyee simbee kochuu jaalala dur qabduuf hir'isaa nama kan biraa wajjin wal baraa nama ishee madaalu yommuu siin jedhu seenaa kaleessaa irraanfatteetu namoota jira mitiire. Eeyyee namoota akka ishee hojjettoota ta'anii wajjinitu rileeshnshippii jalqabdii walii dawwaluu jalqabanii. Asiin booddee Fedhasaan kuni waan duritti agarsiistu jaalala kana isa duriyyaaf silkii ishee meeqa walii dawwalanii hir'isaa dhufte baay'eetti dhaga'amuutti ka'ee
Egaa yeroon dabaluuf immoo maal jettiini rakkoo miti hojiittan biizii ta'ee. Yaa hojiitu na koo ammachiise malee waan tokko rakkoon hin jiru tuna. Fedha isaanis baay'ee jaallata waan ta'eef namana. Akkuma beekamu torbee waa'ee wal amanuu irratti dubbachaa turre. Nama jaallattu utuu dirqamadha kanatti. Yaa fedha isaanis kanatu isa mudatee fedha isaanii ergii kana ergii ina manaa utuu jedhu maaltu isa mudataa fedha isaa kana relationship isheen yookaan immoo walitti dhufeenyi isheen fedha isaa wajjin qabdu jaalalli gad irrachaa kan biraa wajjin immoo nama kan biraa wajjin jalqabaa waan jirtu fakkaata isaa sanatti. Achiin booddee kan namichaa immoo dabalaa dhufee guyyaa tokko akkas goote waan hundumaa adireesii ishee jijjiirte. Adireesii ishee ergi jijjiirtee booddee silkii isheen cuftee waan isheen beektu waan hundumaa ergi cuftee booddeetu namni ishee wajjin haasa'aa jiru immoo akka iddoo hojii kana jijjiirratan illee iddoo asii kaanee iddoo kan biraatti jijjiiramne iddoo hin beekne iddoo namni magaalaa kan biraatti jechuudha magaalaa Jimmaati. Achiin booddee iddoo biraatti akka Adaamaatti jijjiirratanii hojii jalqabanidha kan isaan dubbataa turan. Dubbatee amansiise jechuudha. Yoo asittiin soorata ta'e fedha isaan iddoo kana beeka yoo ta'e wal fuunee wajjin jiraachuu dandeenya. Erga amansiisee booddee isheenis hin amante gara magaalaa Adaamaa kana dhufaniitu gaa'ela isaanii geggeessatanii achiin booddee bilbilee fi argachuu hin dandeenye iyyaafate qaamaan magaalaa Jimmaa keessa ji'a tokko ol naanna'ee hospitaala isheen dura hojjechaa turte illee gaafatee achumatti dhaqan isheen deebitee ramadamte illee achiin booddee ergi iyyaafatee booddee oduu akkas jiru dhaga'e isheen heerumteetti. Asii hojjetaa hospitaala kanaa wajjin wal fuudhanii gara iddoo biraa nu iddoo hin beekneetti godaananiiru. Gaafa kana dhaga'u sammuu isaati kan inni dhabe. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Fedha isaan oolmaa guddaa oolee fi jaalalaaf jedhee wanta inni hin taane hin jiru. Garuu gaafa seenaa kana dhaga'u sammuu isaa darbe yookaan immoo gara maraatummaatti kan inni dhufe. Haati isaa immoo waan baay'ee si gaddisiisu keessaa haati isaa seenaa kana gaafa dhageessu seenaa tokkittii dhala isheetiiti. Isa malee hin qabdu waaqa gaditti. Akka waan hundumaatti kan isheen ilaaltu gaafa kana dhageessu naasuurraa kan kaatee hin duute isheen illee jechuudha haati isaa. Gaafa sammuu gadhiisuu isaa gaafa dhageessu. Fedha isaanii sammuun isaa darbeera magaalaa Jimmaa keessa akkas ta'aa jira gaafa jedhanii isheenis hin darbite jechuudha. Lubbuun isheen darbee yeroo kanatti achiin booddee utuu hin beekin guyyaa wayii dhageesse seenaan immoo haati fedha isaa akka duute fedha isaan immoo maraatee akka jiru ergi dhageesse booddee isheen illee abbaa manaa ishee wajjin jiraachuu hin dandeenye maaliif seenaa kanaan dura dabarsanii haala jireenyaa maatii isaanii akkamitti akka inni barsiise ergi dhageesse booddee jiraachuu waan hin dandeenyee fi abbaa manaa ishee illee hiiktee kan isheen jirtu amma fedha isaan maraateeti kan inni jiru seenaan immoo abbaa manaa wajjin gargar baateetti seenaa baay'ee suukanneessaa fi garaa nama nyaatu akkasiidha kan hordofaan keenya yookaan daawwataan keenya nuuf ergee soo kanarratti kan nu dubbannu egaa seenaa kana fakkaatanii addunyaa keessa jiraannu keessa akkasuma hawaasa nuyi keessa jiraannu keessa waan kana fakkaatu baay'eesaa garaa kan nama nyaatan baay'eesaa jira. Soo kanarrattidha kan nuyi dubbannu meegama keetiin egaa akkuma sii kaasee seenaa biraa oolmaa jaalalaa ammanan jedhamne kan inni biraa qabu. Akkamitti ilaaltame kana seenaan sammuu kamiitiin kana keessa galuu dandeessetti ammati? Akka tokko gaafa waa'ee jaalalaa kana keessa dhuftee dubbattu akkatti dubbatan illee nama wallaalchisaa maaliif jennaani seenaan maaltu ishee tuqee wanti ishee tuqee maaltu jira jaalala jechuun silas nama siif oolmaa oolu nama ofiisaa dhiisee ofiisaa siif kenne utuu lafa jiru nama biraa jaallatanii nama biraatiin bultii jaarrachuu jechuun silumayyuu maraatummaa dhadhee yaadan akka kootti seenaa kee kanaan waliin seenaa qarra dubbatte waliin kan wal fakkaatu anillee yeroo tan baran kutaa ja'a baradhu seenaan ija kiyyaan argee fi seenaan barnoota guddaarraa baradhe waliin wal fakkaata
magaalaan keessa barachaa ture keessatti baay'ee wal jaallatanii ofiisaallee dhiisee ishee barsiisee sadarkaa waajjira jirurraallee birrii namaa fuute jechuudhaan illee gadi bu'ee amma waardiyyummaattiidha. Seenaa gadi bu'eeti kan inni mucaa kana boradha manaa kiyya naa taatii borii daa'imman irraa horadhaa ishee jiniin bultii ijaarratee jiraata jechuudhaan jechuudha. Dhumarratti seenaa amma dubbatte wajjin wal fakkaata. Mana barumsaa deemtee achiitii erga waggaa 3 barattee booda akka jaalallee biraa qabattee fi akka isaa faana jiraachuu illee hin barbaannedha kan isheen itti hitte. Inni illee sanarraa kan ka'udha kan magaalaa keessattidha kan inni waraanee ajjeese. Amma lubbuu ishee dabartee jirti. Seenaan yeroo kutaa jaabaradhu magaalaan keessatti barate keessatti seenaan ija kiyyaan argeera kuni. Seenaa tarra dubbatte kanaan wal fakkaata. Innaa maal jechuu barbaadeeti seenaan jalqabuma isaayyuu seenaan dhamanaan fedhasaa kuni yookiin hiriyyaan isaa fedhasaan isheef jecha mana barumsaa kanallee dhiisee ati baradhu ani boor gaafati barattee ati lafa yaadde tokko geessu an barachuu nan danda'a. Injira hawaasuma keessa jiraannu keessatti waan akkasii argitee mudatee hin beeku. Ati baradhu ani yeroo ati barattee raawwatte boodane baradha wanta akkasii hin jira jechuudha. Garuu isheen dhumarratti jijjiirama argiteen bakka hojii isheetiitti naannoo keessa ooltu keessatti maaliif amma fedhasaan waardiyyaadha yeroo inni kana hojiin hojjechaa jiru. Isheen immoo bakka gaariirra jirti nama uffata gaarii uffatuu fi nama caamaa gaarii kaatudha kan isheen argite jechuudha. Garuu fedhasaan utuu ofii carraa isheen argatte sana argate ta'e innis akkuma kana bareeda ture. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee akkasitti fageessineetu yaadne gaariidhaan jira. Ayyuun asitti fakkaata. Dhalli namaa kun isa har'aa caalaa iyyuu kaleessa kee yaadachuu qabdaati. Kaleessa utuu fedhataan hin jirre ta'eeti yoona isheen maal taate turte kan jedhamu. Har'akkoo gaafati bareeddu gaafati sadarkaa tokkorra geessu hiriyoonni kee hin baay'atu namoonni si jaallatan hin baay'atu. Si gala gaafati gara magaalaatti ol dhuftu gaafa haalonni kee kun jijjiiraman hundumti namoonni si hin beekne iyyuu fira keeti. Si gala. Akkasii gaafa haalli kee jijjiiramee gaafa iddoo gaariirra hiriyaa baay'ee horataa. Maaliif hiriyaa dhugaa qabaachuu dhiisuu kee kan ittiin bartu yoo gaafa dhabaa taatedha. Qabda turte gaafa dhabaa taatu hiriyaa dhugaa kee eenyu akkasitti hafee bartaa. Maaliif hiriyaa yeroon sii laattu jirti. Hiriyaa birriin sii laatu jira. Maaliif intina irratti jechuudha akkaataa isteeppii irratti kan argattu hiriyoota akkasii. Maaliif bakka hojii keetii ta'uu danda'a bakka nigidii keetii ta'uu danda'a. So kanaafiyyuu hiriyaa carraa utuu fedhasaanii siifama seenaan argatte kana utuu fedhasaan argateera ta'eeti ishee iyyoon akkam taati. Amma akkamidha fedhasaanii nama hubataa akkamiiti nama addunyaa jaalalaa keessa gaafa galtu yookaan immoo dhuguma jaalala dhugaa qabdaaf yoo ta'e waa'ee ofii keetii yaaddu. Waa'ee ofii keetii yaaddu faayidaa kee dursiiftu jireenya kee dursiiftu maaliif jaalalli dhugaanii nama jaallattu sanaaf jiraachuudha. Nama jaallattu sanaaf taate darbuudha. Fedhii kee caalaa fedhii abbaa sanaa eeguudha. Fedhii isaa dursituudha jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti hiriyoota ishee biraa hin hafini ani hiriyoota koo biraaf hin barsiisa. Si gala iddoo yaaddee geessu angaruu gadi bu'een ishee ol kaasaa. Umurii ishee duraan gubatiin an umurii koo iddoon taa'anitti balleesse isheen immoo akka isheen gammaddu. Isa madda gammachuu nama kan biraaf ta'a yaaddeetta ofii fakkeenyaaf. Madda gammachuu kee gogsitee yookiin ofiitii gammachuu ala jiraattee namaaf namni akka gammadaa ta'u gochuu kanadha kan fedhasaa irraa argine kanadha kan nutillee kan irraa baranne jechuudha. Egaa fedhasaan egaa dhugaa dubbachuu fi hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa daawwattoota keenyaa fedhasaan akkuma isin hubachaa jirtan dhaggeeffachaa jirtanii fedhasaan waa tokko lama sadii dhabeetu hin taane amma haadhaaf qalbii isaa dhabuutti ga'eera. Dhugumaan jaalala dhugaa namaaf gaafa qabaatan yookaan immoo iddoo guddaa iddoo hin yaadamne ol gaafa nama ka'anii abbichi iddoon naa laatame kun maa'inni abalummaa humnatti dadhaba. Abalu maaliif iddoo yeroo kana naa kenne humna isaa naa kenne qarshii hundumaayyuu gaafa gabbu'ee ol nama kaasu nama sanaaf illee yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif atleast fedhasaanii olmaansaa yookaan immoo kan inni dabarsee
takka dagatamuus hin qabu. Dhugaa dubbachuu fi gaarummaa gaafa gootu ofii makeetiif kan itti gootu. Hammeenyas immoo mataa makeetti deebi'a. Fedhasaan nama gaariidha. Borfayyuu danda'a waaqayyoo isa gargaaree maaliif nama qajeelaadha nama gaariidha fedhoonni. Dhugaa dubbachuuf garuu utuu hin beekini yeroo tokko maadha beektaayyuun namni ati sabbata jettee bofa ta'e siidda. Yaa fakkeechummaa jechuudha. Sabbata gootee ofitti hidhatte jechuummaa jechuudha. Na jabeessa. Mudhii koo na jabeessa. Nan buusu. Nan ganu jettee gaafa ofitti hidhattu. Isa kanatu maalni jijjiirateetu feesii jijjiirateetu iddoo sana faallaa isaa ta'e argama. Siidda si balleessa si miidha jechuudha. Kanumaan seenaa kanaan illee wal fakkaatu waan tokkoon itti dabaluu barbaada. Namicha wayiitu jaalallee qaba. Jaalallee isaa kana waliin bakka wayiitti wal beellamanii yeroo hundumaa dhaabbatee jaalallee isaa kana eegee ejjiniin odeessee waliin taphatanii waliin kolfanii gargar ba'u. Garuu guyyaa tokko jaalallee isaa kuni utuu itti himin kanatu sanatu ta'e tun jedheen bakka dhaabbatee eegu sanatti utuma dhaabbatee eegu dhuftee an kana booda siin barbaadu jaalala kana si waliin itti fufuu hin barbaadu har'aa kaasee si dhiiseeraatti jettee deemtee jaalala. Har'a namichi kuni umuriin isaa mana 70 keessa jira. Garuu amma guyyaa har'aatti bakka gaafa sana dhaabbatee jaalallee isaa eegu itti beellamee dhaabbatee eegee odeessu amma guyyaa har'aatti bakka sana dhaabbatee jira. Sammuu gadhiisee qalbii dhabee bakka sana dhaabbata. Yoo hidhattee maal hojjetta addanaa jettee haadha manaa kun eegaa jira. Kanaafiyyuu mudannoon jaalalaa waan salphaa miti. Jaalala gaafa jennu isa jaallatee beekuu fi isatti miidhamee beekutu beeka. Waa'ee miidhama jaalalaa, waa'ee mudannoo jaalalaa. Sanarraa ka'uudhaan egaa seenaan fedhasaa fi akkasumallee buleettii keenya seenaa baay'ee garaa nama nyaata. Fedhasaan qalbii dhabee, haadha isaa dhabee, hiriyaa isaallee kan ofii isaa jireenya isaa dhiisee barsiisee illee bakka guddaan geeshee illee dhabee jira. Gaamma yeroo kanatti fedhasaan maraatee yookiin qalbii dhabeeti kan inni jiru. Hireen fedhasaa maal akka ta'u gaa walumaan ilaala. Egaa waan baay'ee si ajaa'ibu kaasteetta baay'een keessan kabajamtoota hordoftoota keenya seenaa kanarraati waan baay'ee akka barataniif hubatan hin beekna. Kaadubaa otoo hin taane immoo seenaa kana fakkaatu baay'ee isaa kan dhageessanii fi isinumti illee jireenya keessan keessatti waan isin mudate baay'ee isaa qabaachuu dandeessu. Kanaaf utuu isin ta'eeti fedhasaa utuu taataniiti miira akkamitti sitti dhaga'ama. Seenaa utuu taatan immoo sa'aatii kanatti tiriitimentii akkamii gochuu qabdi. Amma waa meeqa dhabee jira. Mee yaada keessan isinis utuu ana ta'e maaliin godha kan jedhu utuu irratti yaaddanii gaariitti fakkaata. Maaliif dhugaa dubbachuu fi gaafa keetti dubbannu yoo nu tuqee keessa keenya nutti bu'ee kanaan dura nu mudannee yoo beekne irraa kan hafe gaafa dhageenyu waan tokko nutti fakkaachuu dandeenya. Maaliif akkuma TV keessaa waa ilaalu yookaan immoo fiilmii waa ilaaluu itti fakkaachuu danda'a. Maaliif seenaan tokko gaafa namarratti ta'uudha kan inni namaa galu. Eegala? Keessumaa immoo mudannoo jaalalaa yookiin immoo wanti jaalalaa wal qabatu gaafuma namarra ga'ee gubaan isaas qabban isaas gaafuma nama qabatedha. Gubattee beekta fakkaataa Namni nama ta'ee mi'aa jaalalaa yookiin gubaa jaalalaa wallaalee jira ta'e yaadu addunyaa sana keessaa nama tokkodha. Gubaa qabas mi'aa qabas jaalalli rabbi gubaa isaa nu haashuu mi'aa isaa nutti haa qabunna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee qophii mudannoo jaalalaa keenya itti fufaan wajjin akka turtii gaarii qabaattan isin affeerra. Egaa ayyuu gama kanaan egaa qophii mudannoo jaalalaa keenya torbanitti al tokko yeroo hundaa kan nu dubbannu kan nuyi seenaa garaagaraa keessaa nu ergamu irratti dubbannee namoonni irraa baratanii akkasuma immoo mudannoo kanarraa immoo itti bohaaranii maaliif seenaa mudannoo badaa yookaan immoo kan nama gaddisiisu duwwaa otoo hin taane yeroo tokko jaalala gaarii keessa xinnummaatii kan wajjin guddatanii gaa'ila gaarii godhatanii ijoollee kan godhatan illee baay'ee isaa hin jiran bira. Haasaa kee irratti illee dabaluudhaani gaafa qophii mudannoo jaalalaa jennee as baanee karaa miidiyaa isinii dhiyeessinu mudannoo jaalalaa qofa osoo hin taane waa'ee jaalalaa illee namni gaafa wal jaallatu bu'aa bahii akkamii keessa akka darbu
jaalala keessatti mudannoo akkamii akka qabu waan badaa jaalalaa qofa osoo hin taane gaarummaa jaalalaallee waan odeessinuuf iyyuu isinillee namoonni qophii kanarratti yaada keessan kennachuu barbaadanii karaa YouTube chaanaalii keenyaa koomentii nuu kaa'uu dandeessu. Karaa FB Araasiilodee yaada keessan sheer nu gochuu dandeessu. Akkasitti waliin hojjechuu dandeenya jechuun barbaada. Maaliif isin jedhee mudannoo jaalalaa gaafa jennu mudannoo jechuun kan nama mudate adeemsa jaalalaa keessatti mudannoo gosa lama jira. Mudannoo gaarii mudannoo hamaadha. Addunyaa jaalalaa keessa gaafa galtu hojiidha mataa isaatii. Gaafa hojii hojjettu immoo wanti gaariinis wanti hamaanis mudachuu danda'a. So maal jechuudha kana gaafa deemtu waa lamarra bahuu dandeessaa jedhu tokko fanjiidha tokko immoo fandiidha jedhu. Addunyaa jaalalaa keessa gaafa deemtus miidhamuu dandeessaa sikiisuus danda'a jechuudha. Addunyaa jaalalaa keessatti mudannoo fi muuxannoo yookiin immoo uumamaan qamadha. Jaalalli mudannoo qabdi jaalalli miti jaalalli muuxannoo qabdi jaalalli miti. Dhugaa kee jettee kanaafiyyuu dhuguma namni addunyaa jaalalaa keessa galeera yoo ta'e namni muuxannoo yookaan mudannoo dhabe hin jiru. Kanaaf immoo muuxannoo keessan achi gola keessaa fuuneetu miidiyaatti kan nu isinii baafnu waan ta'eef sodaa tokko malee sagaleedhaan nu ergitanii. Gara keenya irratti dubbannaa sagaleedhaan nu ga'a. Kanadha kan nu isiniin jennu horni miidiyaa yeroo hundumaayyuu qophii mudannoo jaalalaa isaatiin godinaalee gola Oromiyaa hundumaa keessa deemuudhaan eessa jira icciitiin jaalalaa yookaan mudannoon jaalalaa eessa jira maal akkamii jira kan dhaloota bohaarsu kan hawaasni keenya immoo irraa baratu jennee nama hundumaaf iyyuu carraan kun banaadha waan ta'eef akkuma fedhasaafa akkuma seenaafa mudannoo jaalalaa isaanii akka isaanii nu biraan ga'anii abdii guddaa qabna. Gara ijoollee kana lamaatti gaafa deebinu waan si ajaa'ibu miiteellee waan keessaa argatte hin qabdu seenaanii yeroo sanaa fi itti fakkaateera amansiiseera garuu namichi ishee garaagara baasellee gammadee wajjin jiraachuu hin dandeenye. Kana qofa otoo hin taane gama kootiin dhaamsin dabarsuuf hiriyoonni dhiironnillee akkas relationshipii namoota relationshipii yeroo dheeraa wajjin qaban kana gaafa gargar baasanii ofii waan gammadanii wajjin jiraatan illee itti fakkaachuu hin qabu. Maaliif fakkeenyaaf gammadanii wajjin jiraatan maaliif yoo jettee fakkeenyaaf har'a nama strong relationshipii keessa jiru yoon gargar baasee namni kan biraan boru illee dhufee natti gargar baasuu danda'an yaaduun isaanirra jiraata. Akkasii darbee immoo fakkeenyaaf namni gaafa nama wal jaallatu gidduu hidhattee gaafa gargar baastu bor immoo siif jaalallee kee gidduu namni biraa dhufee akka gargar baasu beekuu qabdu. Maaliif mucayyoon kun isa dhiistee dhufte irraa maal barbaaddeetu gara kee dhufte siif immoo amma amanamtee jiraatti bor yoo nama si caalu argatte si dhiistee sokkiti. Kanadha wanti jiru dhugaan jiru fedhasaa nama yeroo jaalalaa yeroo dheeraa yookaan muuxannoo jaalalaa waggoota dheeraa wajjin dabarsee karaa kamiin karaa aangilii baay'eedhaan dubbanneerra maallaqa isaa humna isaa yeroo isaa seegaleera kan hundumaa nama invest irratti godhe dhiistee mucaan kun nama yeroo gabaabaa gidduutti seen jaalladha maaloo koo jedhee addunyaa jaalalaa keessa wajjin galtee survive ammoo wajjin gochuu dandeessi ammamitti fufuu dandeessi namni kun immoo dhugumayyuu jaalala qabaateeraa fi amma fedhasaa kanaan dura dubbachaa turre waan ta'eef isheen fedhasaadha kan jaallatu fedhasaadha kan kunuunsa ishee beeku iddoo guddaa laatee fi ofii akka shaamaa beekta shaamaan ofii gadhumaa namaaf ifti nama naannoo ishee jirtu maal ifa irraa argata ofii isheetii fedhasaan akkas ta'e jechuudha waan hundumaan iyyuu gadhumaa deemee boba'aa deemee garuu ifa laateeraaf. Ifa laateeraaf amma asirratti akkuma seenaa kana nutti himteetti seenaan abbaa manaa ishee hiiktee jirti abbaa manaa ta'e waliin nagaa jiraachuu hin dandeenye haati fedhasaa duutee jirti fedhasaan illee qalbii dhabee maraatee jira carraan seenaa kun maal ta'inadha gara fedhasaatti dhuftee fedhasaa kana tiriit gootee gara sammuu isaatiif deebisee waliin jiraatti moo isheen humtiyyuu carraa wanti fedhasaa mudate kun ishee mudatu waan hafunatti illee fakkaata. Egaa wantichi wal fakkaata maaliif wal fakkaata gaafa sammuu ofiitti deebi'anii isa kaleessaa yaaduuf jira si galeera. Isa kaleessaa yaaduun yemmuu isin jedhu immoo waan hundumaa ni beekti seenaan
waa'ee haadha fedha isaan beetti nama akkamii akka isheen taate maaliif dawwaltee sagalee ishee dhadhagaa turte waan ta'eef mana fedha isaa keessa kan jiraatu nama lamadha. Fedha isaadhaaf haadha isaa duwwaadha waan ta'eef seenaa haadha fedha isaa hamma dhumaatti waan beektuu fi yeroo kanatti haadha taate mucaa taatee fi yeroo isheen itti haadha fedha isaa bayyaannachiisu irra turedha. Tiriitimentii ga'aa laattee fi akka mucaa durbaa isheetiitti jaartii sana yookaan haadha fedha isaa yeroo isheetti mataa ishee ol qabdee waan hundumaan iyyuu tiriit gochuuf haati fedha isaa eegaa turtedha. Baay'ee haati ofii yookaan immoo abbaan ofii kan isaan barsiifatan illee waan guddaa namarraa eegu waan ta'eef isheen illee akka mucaa isheetiitti yookaan hiriyaa mucaa isheetiitti waan ta'eef waan guddaa irraa eegaa turte. Gaafa faallaa kanaa ta'u maaltu ta'e isheen illee jiraachuu hin dandeenye. Ani maaliif fakkaata kanarratti fedha isaanii jaalaladha. Seenaaf qaburraa ka'ee illee qalbii dhabeetu maraatee jira. Garuu fedha isaa maal gochuu dura tureen si'a beektaa? Sirba kan addisuu kaarreen tokko jira. Utuun hin beekin si jaallachuun koo anaan na gubee keessa marrimmaan koo atiin taatu deemii kan si caaltu argame jedhee yeroo inni itti nama bareedduu jaallate tokko jira. Akkas gochuu dura ture fedha isaanii jecha. Utuu akkas godheera ta'e bareedaa ture. Maaliif boriin dhufti turte sila? Maraachuu dhiisee otoo inni utuun hin beekin si jaallachuun kiyyaa naanna gubee keessa marrimmaan koo dhee geessee nama biraa fidee waan isa ajaa'ibu gaa kan beektaa ciniintee nama laaltu nama hin dubbachiista. Dubbachiisteeti afaan isaa keessaa waan bahu namni nama kan itti amantu garaa isaa wanta itti maakirooskooppii yookaan wanta itti keessa lixxee ilaaltu namni kun poozitiivii naa qabaa hamma dhumaatti na wajjin deemaa dhuguma kan kooti jettee ciniintee wanta itti ilaaltu iskaan gootee wanta ilaaltu hin qabdu. Garuu dubbannaa isaa gochaa isaa irraa sa'aatii kanatti utuu akkas hin bishaatin, utuu barnootaan hin bishaatin, umuriidhaan hin bishaatin, akkasuma immoo qabeenyaan xiqqoo ishee jireenyaan hin bishaatin gooda sanattidha kan inni bare. Utuu eenyuyyuu isheetiif iddoo laatin jechuudha. Asirratti walumaa galatti yaada nutarraa qophii jaalalaa keenya irratti cimcimee irra dubbachuun nurraa eegamu. Namni jaalala akkuma jirutti jiraate, jaalalaaf gatii kaffaluun akkuma jirutti jiraate, jaalalaaf gatiin barbaachifne kaffaluu sirrii miti hin jedhaan. Maaliif fakkeenyaaf yoo seenaa fedha isaa kanarra teessee ilaalte fedha isaanii yeroo itti isaan irraa barbaachisu miti yeroo isaan itti jaalala jalqaban illee seenaa waliin jechaadha. Yeroo sanatti hin turre jaalalli akkatti jaalalli nama qabu hin beekamu malee yeroo sanatti seenaa wajjiniin wal baratee carraa isaallee dhiisee carraa ofii isaatii sana ani nattaafu jedhee kan inni isheef dabarse. Kun maal ta'eera isa miidheera. Jaalalaaf jedhee gatii kaffalee gatii inni kaffale garuu gatii guddaa hedduu jireenya isaa irratti miidhaa guddaa fiduudha. Kanaafiyyuu keessumatti dargaggoonni yeroo ammaa kanatti jaalalaaf gatii kaffaluuf jettanii jaalalaaf gaafa gatii kaffaltanii jaalalli isin gatii kaffalaa jirtan jaalala akkamii akka ta'e bor immoo miidhaa qabaachuus akka danda'u yaada gatii kaffaluu qabdaati. Maaliif nama har'a fakkeenyaaf ammaa nama jaallatu tokko namni kun borii inuma nacheerumti inuma fuudhaa inuma daa'ima irraa dhashateen jaallatiin probability jaallatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa wanta ayyuun isin jechaa jirtu egaa dhageessaniitu akkuma nama lafa kanarratti taa'utti lafti kun gaafa irra teessu ganna fudhatattee yaaddu sii gala gaafa raftus immoo na jalaa citee gad sokkaatee yaaddu maaliif irratti of gadhiisee jiraata jechuudha. So dhugumas immoo si jalaan citu waan ta'eef isin kaaneessu garuu jaalalli akkas miti isiniin jechaa jirtu. Maaliif akkuma seenaa fedhu irraa ilaaluu dandeenyu dhaggeeffattoonni keenya yookaan daawwattoonni keenya seenaa kanarraatti seenaa garaa namaa nyaatu kanarraatti waan baay'ee akka isaan hubatanii borimmoo jireenya yookaan immoo adeemsa jaalalaa hin barbaachifne keessa galanii aarsaa hin barbaachifne akka isaan hin kaffallee fi horni miidiyaan qophii addaa kana qopheessee torbanii gara torbaniitti kan inni isaan biraan ga'u. Egaa hordoftoonni keenyas immoo qophii kana ofii duwwaa dhaggeeffatanii dhiisoo ta'uu hin taane hordoftoota hiriyoota isaaniif illee sheer gochuudhaan chaanaalii keenya illee sabiskiraayib gochuudhaan maaliif yeroo baay'ee kana duukaa wanti dubbachuu barbaadu in ilaalu laakiin godhanii ilaaluu sabiskiraayib godhanii waan isin ajaa'ibu yoo sabiskiraayib goota waan isin nyaatu hin qabu noormaalii akkuma laaltan sanatti borimmoo kan kana caalu waan irraa argachuu dandeessanii fi akka inni dafii isin qaqqabuu fi sabiskiraayib godhaa miidiyaa keessan guddifadhaa isaaniin jecha.
seenaa jaalalaa kana fakkaatu immoo akka isaan nu biraan ga'anii immoo miidiyaa keenyarraan isaaniin beeksifnu gamanumaanii afeerraa kootii wanti dabaltuu qabaatti ati. Egaa seenaa mudannoo jaalalaa biiftuu fi egaa seenaa mudannoo jaalalaa fedhasaa fi poliitii keenya seenaarraa waan guddaa akka baratan abdiin qaba. Jaalala gaafa nama jaallattanii keessumatti ijoolleen dhiirotaa shamarran jaalala keessatti aarsaan barbaachisne kaffaluudhaan akka shaamaa ofii keessaniif dhuntanii namaaf ifan ta'ina jechuun barbaada gama jaalalaatiin. Qophicha qindeessuudhaan kan isinii wajjin turu an kan Ariyaan Magarsaa akkasumas Biyyaan Faayyee ogeessi kaameraa keenyaa Abdullaa Biyyoo nu waliin jira.